Congratulations isinin jechuun dhufe har'a TikTok irratti akkuma sitti argitan hordoftoota 200,000 dabarree jira. Baga gammaddan galatuuma baay'een isin kabaja baay'een isin jaalladha. Naa jiraadha kabajama. Akkasuma immoo YouTube irratti immoo followers yookaan subscribe 10,000 galuudhaaf namoota muraasan nuuf maalee gaartee atumti subscribe godhi kashi. Torban kana immoo kan isa kanaallee itti dabalee 10,000 gallee kan waliin kabajnu ta'a jechuudha. Garuu baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja, baay'een itti toltu eebbifamaa fayyaa ta'a. Akkuma isin beektan ani kontentiin koo YouTube irratti amma kan haaraa jalqabee jiru bakkoota itti fiilmiiwwan garaagaraa hojjetamanii fi addunyaa kana irratti bakkoota feemisii ta'an hedduu isaanii deemee waraabee isin agarsiisudha. Akkuma isin kan YouTube koo viidiyoo jala galtanii arguu dandeessan kanneen akka Kurulus Usmaan, Yeenyaa Safarii, Qaanarraa kan ture sanaaf kanneen kana fakkaatan Istaanbuliin keessaa kanneen Haga Sofiyaa Masjidii fi kanneen kan biroo waraabee poozishinii godheen jira. Torban dhufu immoo gara Izmir waliin deemuudhaan kan biraallee kan ilaalu ta'a. Akkasuma biyyoota kan biroo biyyoota addunyaa kana hundarra waliin imaluudhaan bakkoota isin barbaadanii fi ilaaluu feetan hunda dhaqee waraabee kan kallattiin isin daawwachiisu ta'a. YouTube kana subscribe gochuun dagatina isinan jaalladha. Followers 200,000 TikTok irratti galleef immoo baay'ee naa galatooma. Baay'een isin jaalladha. Akkasuma immoo YouTube irratti gidduu kana 10,000 galla kanaaf ammumarraa kaatii hundi keessan subscribe naa godhaa. Isinan jaalladha. Fayyaa ta'a eebbifamaa.